السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني هردفتوتا في خوجمتوتا كليتو أرى كليتو برتين أرجما بقى جراتني سنجا أوروميا بقى جرات بقى أسجيسني سنجا الحمد لله نمنجرو وأركا نمنجرو أدادو مبولتون أسماتيسو وأرجاديم تا إني ركون قبو وأرجو ركون قبو waan tokko argaa deemuun waan tokko rakkoon qabu ani haasaan koo dheeraadha asumaanuu killeetu bittiin sin dabarsaa salaamtaa gaafadhu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya baga nagaa leedan isiniin jecha arranta nagaa kunu dhufnee jirra. Mana koo jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya wallahi garuu waan baay'ee takka jechuudha nama gaddisiisu kana raame anillee inni yoo quba qabaatellee hin beeku. Isas gaafadhee achi booda walumaanuu kan dhageenyu ta'an isiniin jaalatamootiya kanarraa hanga dhumatti faana turuun afeerraa kiyyaan isiniin jira. Arfe ati kanarraa dhugaadha akkuma beekamu biyyatti ijoollee galchuudhaaf biyyatti dhufte. Kanarraa immoo eega biyya dheeyitee dhufte kana jechuudha haadha manaa keetii quba qabda. Haati manaa mana jirti ka? Mana jirti. Mana jiraatu jechuun bara laalama ati dhufte eega dhufte. Isi yoo quba qabaatte waan bareede jechuun natti qaba. Moo yoo kan quba hin qabne taate kanarraa wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti yaada jechuun sirraa baruu barbaade. Ati waan si dhibu haadha manaa koo ana gaafatta moo jechuun naaf hin galle yaadni kee maal jechuu barbaaddeeti? Kana jechuun haati manaa kee mana jirti moo mana hin jirtu yaadni jedhu akkamitti si dhufuu danda'e jechuu barbaaddeetan. Ani haati manaa koo dhiiseen deemee manattiin dhiisee deemee isheen dalagaa jirti dalagachuu jirti mana keessa jirti ijoolleen fuudhee galchaa dheen galche mana keenyatti. Amma ati duba bakka dalagaatti quba qabda. Dhufee iidalleen hin qaqqabne haa ta'u dhufee asiin jira kana na gaafachuun keenaaf raajiidhaadha manaa kee quba qabdaa waan jedhamu. Dhugaadha maali waanis akkuma nama tokkotti ol beekumaan woman argeessa namarraa inni bakka asii jechuudha meenni gaafadha irraan tana jeetiin gama kana dhufe kanarraa immoo wanni inni gaafadha jee inni beekte gololchuu yoo beekte illee beekan isaa wajjin akkana gartee waan gartee viidiyoo maraa jiranii waan sanatti illee agartee jayyaadha na fakkaatte. An viidiyoo tokko quban qabu karaan deemaa jira. Viidiyoo moo tokko quban qabu imalarran jira waa'ee viidiyoo fi kana quban qabu. Duboo an akkamma waani. Illee waan akkanaa kana waliin sooruu wal jaalannaa maal jaaniiti saabii gololcha inni beektaa mimi eeyyaan san barana Oromoon guutuun ni beektii yaada biiftu takka wal jaalanna yaanni inni san baay'ee takka illee rakkatu ture amma kun akka waan isii san dhiiseeti ati amma dalagii tettee quba qabda isin ayyee nama biraa jaalatu jedhe isiin tun jaartiteeti moo maal jechuun si gaafatte waan biraa osoo hin ta'e. Ansi bira kaniin dhufeef baga ida ittiin si gee waan jedhamu malee viidiyoo waraaba jedhee illee yaadee miti. Haa ta'u isheen bakka dalagaa jirti. Idillee orma arabaa wajjin gootee yaade malee waan akka tiyyattuu kana tokkollee hin ilaalle bal'inaan ilaaluudhaaf yaada yoo qabaatte ifaan ifatti kun kana fakkaataa jedhii himi eenyuutu itti geesse eenyuu wal beekanii eenyu kan isaan walii wal argan. Jechuun guyyaa kabara ammas gaafadheetiin ichi booda sanitti dabre jette amma laan na dhageessa yoo namni itti geessi jiraate yoo isiisanii namni wal barsiise eenyu ayyeetaa akkanuma jee kanarraa namni itti geessi kunoo atuun dhageenya jechuun jirta. Namni itti geessi eenyuun si gaafadha. Namni walitti siqeenya qabnu atii fi Nasruufaadha. Gola aartii Oromoo jechuudha. An nama biraa tokkoon illee waliin beeku walitti siqeenya illee hin qabu. Haa ta'u ani deeme ijoolleen galchuuti malee waan akkanaa yaadeellee hin turre itti yaadeellee hin beeku gaaffii ati naa gaafattu kun nagalaa hin jiru waama tokko addanaa baa hin jiru. Amma takka yaada keetitti kanarraa ati yoo beekuullee baatte namni dhugaadha walitti siqeenya qabnu Nasruudha. Nasruun amma duba Nasruu geesse jechuudha. Moo an waan fedhe yoo wanti fedhe hojjetame isuma hin fannisa. Haadha isaan isuma fannisa. Malee waan gorgomu. Yoo isatu itti geesse dhuguma dhalaan ni sobama. Yoo soba akkasitti isheen kan seentu ta'es kun rakkoon qabu. Garuu yoo isarraan hin ta'in ta'es
hubannee walumaanuu halaallu ta'a. Garuu amma na hungallee amma mana galuu deema jirti ta'us haqee ilaalee hin jirtu taanaan walumaanuu waan dhufu walumaanuu irra geenye ilaalla jechuu barbaada. Inshallah asmaanoo gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya inni ijoollee fuudhee biyyatti galu kutee kanarraa immoo isii bakka dalagaatti jechuudha mana arabaa ni beeytanii ichi dhiisee biraa kutee kanarraa immoo namni gartee nuti jechuudha walitti dhiyeenya qabnu gola aartii yookaan oromoo yookaan nasruudha nama kana namni gartee wal barsiisee riyyaan kun akkuma beekamu nama gartee dhalaa kana sharaasharu ta'uu naan gala kanarraa ni jaalladha maal jee garuu. Maasinaadha manaa namaa miti waan wal barsiisuu jedhamuu fi waan akkanaa kana dhimma akkanaa kanaan laallatu garte. Kana jechuun walirratti duuluu jedhama malee kun yoo waan biraa of keessaa qabu kan isaa achi naa kaa'e. Garuu wanti kun dhugaa ta'ee soba ta'ee addaan baafachuun koo sirraayis ta'uu danda'a. Garuu gola aartiirraa waan akkanaa irraa eegee sin beeku yoo namni nama duuba deebi'ee nama nyaata ta'es walumaanuu laalla. Ani kana waan akkanaa kana beekadhu waan baay'ee tokko beekamaadha baay'ee takka nama ajaa'isa. Kanarraa immoo jaatamtootaaf hordoftoota maaliif viidiyoon kun jechuudha nuti wanni kana waan agarree kanarraa amma kalee agarree jechuudha. Viidiyoon duraan waraabamee gadhiifame kan hin arganillee gama kiyyaanii. Kanarraa amma wanni kun akkamiif deema jee osoo laalu osoo gabbee waa takka illee dubbanne baay'ee natti ajaa'ibatu natti ta'eetiin bakka woman ja'uu dhabee woman gartee jee dubbadhuu na dhibeetiin arraan tana wallahi gama keessan dhufe oromootu yeroo dhugaa na gaafatan maaliif saban kana isinirraa illee badee jira viidiyoolee isin waraabaa hin jiru maaliif kanarraa qophii darra jira asmaanuu duraanillee gaata ramadaanarra turre asmaanuu baga mubaarak isinii jecha baga gartee ida ramadana ittiin isin geen isin jawo mootiya inda bartu ko akkuma gartee geenyatti isin janna kana raame waan kana inshallah ne kamatti dubbatu osoo ta'e adda baafanneeti jala deemnee qoranne wanna honi ifa ta'u jechuudha akkasitti adda baafanne isin kana raagaa inni illee dhaamsa qabu asiniif dhaamuun ani dhaamsi koo sirraa hubachuu maleellee garuu mana koo galeen ilaalee waan jiru ilaalee waan dawwalanii batisi ani bilbila isheellee kan biraa qabdi ergan deemee dhufe ijoolleen galchee deemee dhufe bilbila isheellee hin arganne ture garuu bakka dalagaa bakka hin geesse anatu beeka dhaqee achitti ilaaluu hin danda'a warra isheen bakka daleedullee hin dubbiseen ture rakkoo hin qabu nagaa qabdi naan jedhanii turanii garuu akkasiin deemtee biraa deemtee sababa isiin itti deemtee ani hubanne kana walumaanuu mana galeen mari'adhee of ilaalee walitti deebinan siin jedha akkam ta'a godhu. Inshallah rakkoo qabu kanarraa wanni feetee dhufte si hojjenan jira taatee itti yaadanii garuu kanarraa wanni dhufte akkanuma dhumatti garuu immoo yoo nasroon kana dalagu taate. Kuni waan yaadamu hin qabu yoo iddoo hojiitii deemtellee nasruu yookaan isin bukkee dhufti yoo hin dhufne ta'ellee waan nama dhiphisu hin qabu kun. Maaliif egaa duraan ramadaan keessa naaf illee dawwalu turte dhugaadhaan illee raayisii bira dhaqu ture. Kanarraa egaa atillee na eega kutte egaa kun baga rabbiin na kaansi deebisee siin garuu biyyi maal fakkaata? Biyyi bareedaadha. Biyyi bareedaa illee ijoollee galchee torbeema tokkoon taa'e ramadaana keessa osoo ture deemee ijoollee galchee manatti akkasitti maatiidhaan wal barsiisee gara torbee tokko taa'een deebi'ee an kanasitti deebi'ees ishees fuudhee haal duree jiru waliin mijeessinee gallaadha malee biyya kana taa'uuf illee dhufne maal maaf hundaafuu rabbiillee nuuf haa laafisu. Ilaala ammaan takkaan siif mana dhageessa dhalaan biyya kana yoonii fi ati gartee ilmaan hin galfaddeettee ati irraa qunnaan ati si bakka abbaa gartee ijoollee sanii sin beektu jechuudha. Dhiirumaa gartee jala olii gaddeemu. An waan akkasii ta'u waallee sanillee hin beeku. Abbaa qabdii maatii qabdii safuu qabdii nama irraa fuudhee jira nama beeka abbaan irraa fuudhee jira jimjee nama akkanatti shaararraa yookaan akkamatti bakkeedhaa fuudhan miti haa ta'u yoo isheen kana kasobamtu ta'ellee waliin ilaallee
mana galee walitti deebina an kanaaf nagattiin siin jedha suman dubbisuu dhufee nagaan koo sibira haa turu waan kana walumaanuu laallee qulqulleessinaa namni isiin beektu nama 3-4 bira hin jiru inshallah dhugaadha kanarra arafee atilleen galatoomii kana asii dhuftee hangana gartee naa dubbatu feeti dhugaadha maarraa gobangamu jettee asumaanuu oromotiyya hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deemiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.